Oromo Ida ufi arko Waluti galora Are kofatu Ose wangareda Oh sabako kalana ko alaganu ndorzisu Oh sabako kalana ko alaganu ndorzisu Oh sabako kalana ko alaganu ndorzisu Egaa daawwattoota keenya akkuma isin jettanitti kutaa lammaffaattis immoo kunoo wantoota yeroo darbe kutaa tokko irratti mari'annee hafe badduu baasuudhaaf hayyoota kana qabadhee dhiyaadheera. Tola jettanii ammas jara keenyaatu nan dhufeen yeroo keessanirraa hojii qorannoorraa waan adda addaarraa isin saammadhee iddoo kanatti mariin dhimma afaan keenyaa dhimmatti adeemaa jirru dhimma yeroo darbe kaastan kana akka ilaaluuf ammas tola jettanii naa dhiyaachuu keessaniif Dr. Hundee, Dr. Dassaaleny, Dr. Olii galata guddaan isinii qaban mallee. Galatoom. Kutaa darbe keessatti waan mari'anne hunda duuba deebi'ee yaadachiisuu nan barbaachisu daawwattoonni keenya kutaa tokkoffaa kana liinkii kanaa gaditti jiru kana dhaggeeffachuu ni danda'u. Yeroo darbe Dr. Dassaaleny xumurarratti Dr. Dassaalenyitu dubbate fakkaataa wantoota jiran hunda fakkeenyota koominitii naannoo kana ilaalee haala teknooloojiin irra ga'ee ilaalee darbee immoo fakkeenya UNESCO afaan tokkoffaa yookiin afaan haadhaa maazartaan kan jiru kan inni kabaju ilaalchisee qorannoo taasifame keessatti daa'imman afaan lamaaf isaa ol dubbatanii dandeettii beekumsa isaanii guddaa akka ta'e lafa kaa'eeraa kan jirudha. Dhugumaanis kana ofii kootii waan dubbisee argedha. Namootiin afaan lamaaf isaa ol danda'anii dandeettii guddaa akka qabanii fi waan ilaalan waa tokkicha qixa hedduun akka ilaalanii fi yeroo baay'ee namooti kalaqaa creative warra ta'an akka ta'anidha kan argu qorannoon illee kan agarsiisu. Dr. Olii gara keetti yeroon deebi'u har'aa egaa mee duuba deebi'een waa tokko si yaadachiisuun yoo na barbaachisuu baatillee afaan kana akkamittiin yaadatta bara itti gatii kaffaltanii afaan kana barattan akkamittiin yaadatta Dr. Olii ammoo har'a teenyee biyya hambaa kana keessatti ati dhala keetti waan kana hin dabarsitu yoo ta'e dhaala afaanii kana dhala keetti aanee dhalli dhufu waa'ee Oromoo yookiin waa'ee afaan Oromoo tarii akaakilee akkachee yoon argina ta'e mucaan inni sadaffaa irratti dhaloonni dhufu sun inni fuulduratti dhufu suni waa'ee Oromoo akka madadhabaa jiru kana keessatti maaltu sitti dhagahama silaa lafa dachee kanarra barbaraan hin jiraannu hin dabarraa maal dhaalchinnee dabarraa maaltu sitti mul'ata yaaddoo akkamitti argama waan Oromummaa kana ilaalchisee Dr. Olii irraa kan durii yaadattu. I think waan durii yaadanna gaafa jennu afaan keenya ammaa qabee akkamitti akka inni cimuu qabu maaliif akka inni cimuu qabu waan nu cimsu natti fakkaata kana. Yeroo afaan namaatiin dhimmatti baanu afaan namaa kun afaan keenya akka nuti itti guddanne akka nuti itti dhalanne nuuni kuture kana keessatti baay'ee rakkanneerra. Fakkeenya sii himanii argitee afaan nama hammam akka si rakkisu keessa muuxannoo dabartee waan jetteefidha. Yeroon duri ijoollummaa kootti mana barumsaa ture eenyu kana deebisaa eenyu kana dubbisaa gaafa jedhamu tasa namni na dura harkan baastu yeroo hundan harka baasa ture. Yeroo tokko afaan Amaarinyaa dubbisuudha. Afaan Amaarinyaa dubbisuu kana keessatti Amaarinyaadha. Ati kullaa shaniin jiran se'a. Namoota tokkotu karaa deemu. Karaa yeroo deeman galaa qabu. Galaa kana keessatti fasfasoo godhataniiti firfir isa jedhamu kana isa qabatanii deemaniiru. Deemaniiti muka tokko jala gahanii taa'anii susoo kana nyaatu. Jedha matsaafni suni. So yeroon dubbisu hedau ingini incasir taqamixaw firfir ballu jennaan minaalki jedhe. Ani duruu uf wallaalee gaggabe maalii fi maalan balleessisa jedhu sana maali. Ani firfiriidhuma firfir jedheen. Jennaan minaalki gaafanni jedhu naasurraan ka'een firri jedhe. Minaalki jedhe ammas jennaan
amma wallaalee ofii koofuu wanta ta'e kuni afaan keenya keessatti nurratti sila uumamuu qaba ture jennaan gaafan waa biraatiin immoo fir gaafan jedhu now time imagine harka baasee ani qaroon ofiin jedhee nan danda'a afaan keessan jedhee ta'ee dubbachuu kootiif halangaa meeqan garafame. Okay? Kuni argitee har'a afaan keenyaan barachuun afaan keenya ijoollee keenyaaf dabarsuun lammata afaan nama biraa biyya keenya keessatti akka isheen nurratti hin dalagne gochuun hammam akka inni barbaachisaa ta'e hubanna. Kan biraan si hima kibilii 8 gaafa hin ga'u Faasikaa irratti biyyatti deebinu. Biyyatti yeroo deebinu achii deebinee torban tokkoma torban lama cufaman tamaaree Faasikaa kan akkamitti dabarsitanii kan jedhu eenyu dubbataa jennaan harka baase arras. Booda fuuldura sana bahee wanni kan jedhu ani amma dhugaatti yeroo sanattis wanni kan hin beeku buqquriini farsoo kan Oromooti. Guush xallaa qirraarii inni jedhani kana bashaati. Akkaan ani beekutti jechuu kooti jennaan amma gaafan dubbadhu fuuldura bahee እንግዲህ ትምህርት ቤት ሲዘጋ ወደ አገር ቤት ሄጄ የፋሲካ ዕለት ቡቁር ጠጥቼ ጀ ሆይ ቡቁሪኑ ማፋርሶዳ ፋርሲጀ ሰው መጣ ፋርሶሰና ለኔ ቡቁሪና አፋን አማርኛቲ ማል ጀደም ቡቁሪና አፋን አማርኛቲ ማል ጀደም ካና ገቲን ጀደ አምብራ ሲንጎን ኢማጂን ምን አይነት ቋንቋ ነው የምትናገረው ጀደም ገረፈ መረሰና ኦኬ ያ so harra kana keessatti yeroo ilaallu kuni this is no joke this is no compromise egetanati afaan keenya bakka dhanutti bakka wanni goonutti yeroo tokko ammaddoo kanatti argina abashaan tokko dhufte biyya alaa kanatti bar biyya alaa kana do wanni hin jirre humni hin jirrelle abashaan tokko dhufte eventii Oromoon qabu keessa yoo dhufte we choose to speak in Amharic nama sana gammachiisuudhaaf jenne tokkitti sana gammachiisuudhaaf jenne afaan Amaaraatiin dubban. Why would the Oromo do such a compromise, you know, anymore? When it up, may harra hada ke yokin wa tokko to fudhatte dhaqxe wanni habash eventi habasha hadi ke kun afaan dhagahani afaan yiki bi riile singa badan. Is a punishment maalif hin barreedha siin jedhu malee afaan gatiin beekne gargaaramu qabu siin hin jedhan. So kanaafi ani kanitti ilaalu there is no compromise on our language. Afaan keenya akka inni miidhameeru kan beeku miidhamuu sanarraatii immoo kaanee har'a afaan keenya akka inni guddatee biyya alaattis haa ta'u biyya eessatti hoorganama biyyatti galti ijoolleen keenya ta'a kan biyya keenya bushuu isaa ijoollee kana ta'uu danda'a afaan sana hin baratan afaan sana fudhatanii hin galin yoo ta'e there is a dissociation of the communities han keenya iyyuu walii galtee dhabuu dandeessi because diida kana meeqan keenyatu jira ijoollee meeqatu diida kana jira ijoolleen kun hundi afaan wallaalanii jennaan borganama biyyattuu otoo deebine dhiibbaa guddaa community uummataa keenya keessatti fiduu waan qabuuf we have to struggle afaan keenya akka ijoollee keenyatti darbuuf har'a akkuma dura Dr. Dassaaleny jedhe warri si gargaaranii baay'ee hedduudha governmentiin biyya kanaa fundingii adda addaa communityidhaaf ni qaba community abbaayitti dhimma bahuyyuu dhabuurraan kan ka'e yeroo baay'ee hin deebisu. For example, Somali community or I have never seen an aggressive community fundii biyya kanatti jiru dhimmatti bahuudhaan uummata isaaniif wanni gochuudhaan akka Somaalee nagan. Amma naannoo kanatti illee African community something jedhanii itti gaafatamoonni Somaalota. International community for development or something jedhanii itti gaafatamnoonni gubbaatii qabe amma goodatti Somaalota cultural development of something jedhanii Somaalota community tokko community Somaalee keessatti in a form of a business and then heritage language jedhanii I think programmii 6-7 itti dhimma bahanii mootummaarraa horii fudhatanii dhimmatti bahuu danda'u jarri kun Somaalonni kun jara kana teenyeeti maaliif kana godhatan jennee warri komandummoo hin jirra
Why don't you make use of it? Government is not if kenna jira. Maaliif dhimmatti hin baane nuti. So qaaniin barbaachisu ijoollee keenyaaf wanni waan nuti gochuu qabnu. This is what it is. Yaadannoon keessa dabarre sun nuti. Lammata sana keessatti akkan dabarre. Ijoolleen keenya haala sana baariyerii afaan Oromoo qabu. Kaleessa Dr. Rundaasaa isheetee bakka nu kufashiise. Afaan nuti jennu warra Habashaaf arrabadha. Okay? Arraba guddaa sanaafu. So akkasittiin waan ilaalamuuf yaadannoon nuti afaan nu hacuuce keessaa dhufne kuni har'a afaan keenya akka inni itti guddatuu fi dhimmarra ooluuf warri jilgeeffatee ciniinnatee dhimmarra oolchuu qabu warra amma jirrudha unu. If we are gone, languagein kun du'uusaati. Ijoolleen keenya baay'een biyya kana keessatti afaan ishee maal akka ta'e yoo ta'u beekina mufteetti. Beekan asirratti waan dabalu tokko jira. Hedduu galatoomi Dr. Oli waa'ee Sumaalee kaasuu keef. Nuti Oromoon baay'eedha, saba guddaadha, biyya guddaa qabna jennee dubbanna. Garuu afaan Oromoo hanga afaan Sumaaleerree hin guddanne. Maaliif yoo jette softweerii gurguddaa ilaalime. Softweerii even Facebookiin amma afaan Sumaalee irra beeka afaan Oromoo. Kuni maal argisiisa sabni Oromoo tuqxaniitu waan hedduu tuqxaniitu. Institutionii guddaa institutionii addunyaa kana penetrate gochuu danda'u dhaabbachuuf wal kabajee wal faana hin hojjetu sabni Oromoo. Institutionii nu fakkaatu tokko hin qabu. Wal kabanyee waa tokkorratti wal geenyee akkuma sila dubbattan proposal eenyu barreessu resourcii mootummoonni kennan mootummaan biyya kanaallee resourcii inni kennu Bill Gates kan kennu jira. Ati community based waan ta'e waan uummata jijjiiruu danda'u tokkorratti proposalii barreessinaan resourciin iddoo hedduu jira. Kaarikulemii dizaayinii godheetaniin ijoolleen barsiisa atoo jettee har'a boru qarshii miliyoona tokko siiti kennuu danda'u. Garuu eenyutu wal kabajee yaadicha kana kabajee eenyutu taa'e wal faana hojjetaa isa jedhu rakkoon nuti qabna. Rakkoon saba Oromoo wal kabajee instituutii biildii gochuu hin dandeenyu nuti. Maaliif afaan keenya maaliif afaan saba guddaa saba miliyoona meeqaa afaan Sumaalee ishee afaan uummata bicuun kuni maaliif dura addunyaa penetreetii goote dadhabina keenya argisiisa. Kanaaf nuti ofitti deebinee akkuma sila dubbattan rakkoo guddaan warra beektota ofiin jennu beektota Oromoo bira jira. Kitaabni seenaan sobaa gaafa nurratti barreeffamu kitaaba seenaa keenyallee nutti argisiisu waggaa muraasa booda reef arguu jalqabna. Seenaa bareedaa, seenaan Oromoollee kitaabni barraa'ee ijoolleen keenya dubbiftu hin jiru. Kanaaf amma eessaa eegaluu jalqabaa mataa keenyarraa eegaluu jalqaba. Finfinne afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'uu jennee bu'aa jirra. Garuu uummanni Oromoo Finfinne keessa jiraatan har'a afaan Oromoo dubbatu afaan Oromoo warri dubbachuu hin dandeenye guutanii jiru. Kanaaf Oromoon ofitti galagalee of xiinxalee rakkoo mataasaa kan ilaaluu qabu ammadha yeroonsa. Kanaaf amma yaadni kun yaada bu'uura guddaa qabudha. Institutionii guddaa biildii kan gochuu danda'udha. Garuu eessa haa jalqabu eenyu maal haa hojjetu isa jedhudha waan guddaan irratti hojjechuu qabna. Kan biraa immoo akkuma sila Dr. Dassaaleen jedhe proposaaliin barreessame waan paaternii qabu waan faawundeeshinii bareedaa qabu hojjechuu jalqabuu barbaachisa. Malee inni waa'ee ijoollee keenyaa inni jennu it's a very minor portion of it. Garuu huge waan irratti hojjetamuu qabu waan baay'eetu jira. Kanaaf jabaadhaan isiniin jedhaa waan nurraa eegamu hunduma immoo irratti wal geenyee irratti mari'annee
kontribiitii waan gochuu qabnu inpuutii gochuu qabnu hunduma akka irratti jabaannee hojjennu isin yaadachiisa. Galatoomna. Okay. Ani isa Dr. Olin kaase tokko waan yaadachiiseeti. Tolete ufme. Muuxannoo afaan yeroo barannu ani kutaa tokko amma jaatti afaan Amaaraatiin baradhe. Kaarikileemii sun yeroo sanaa kaarikileemii dargii waan ta'eef kutaa tokko amma jaatti yeroo barannu barsiisaan Amaaraa tokko dhufeeti seera nutti baase hundumti keenya afaan Oromoo haasofna waan ta'eef. Roobii afaan guyyaa afaan Amaaraa jedhee seera nutti baase barsiisaa tokko. Inni tokko immoo inni waliigala mana barumsaatti seera baasee inni tokko immoo dareetti guyyaatti yoo balleessite adabbiin garafamuu 5 dabala. Ani kana lamaan isaan isinitti hima. Inni afaan Oromoo jedhee seera baase suni roobiidha. Gaafa roobii manni barumsaa keenya sanbata fakkaata. Ijoolleen dirreerraa taphattu hin jirtu. Maaliif afaan Oromootti walitti wachuu waan ta'eef dirreetti baate afaan Oromoo walitti dubbanna. Namni dhaqee barsiisaatti si himnaan hin adabama. Roobii sanbata fakkaata. Ijoolleen hin jirtu bakka yoo ta'e barsaafitti nam'itee gaaffiifaa wal gaafatti. Malee hin dubbatamu. Amma gaaf tokko roobii ta'uusaa irraanfadheen harmee kootu nama fudhuu koottannaan dhaggeetoon maastariin jedhe. Abee boruun dhufuu fiqaadanaa kan jedhe. Laala walakkaan isaa Amaarinyaadha. Fiqaanni Amaarinyaadha. Kanaaf natti galagalee natti hin dubbanne namichi sun. Qallisee masokke. Ani barataa mana barumsaa sanaatti star student jechaan yeroo dargii sana kokab tamaarii jedhu barataa tooppii ta'e. Inni sokkee galgala yeroo halaabaan buutu maqaan koo waamamu. Baandiraa yaame. Maqaa koo na waame bakka baandiraan buute sanatti na waame Dassalee Nagarii jennaan abeet kottu. Jilbeeffa'u ijoollee kana hunda fuulduratti 30 na garafe miilli koo na ciccite. Maaliif akkan garafameen barreen amma garafameen boo'ee iyyee miilli na ciccite. Sarbaa kanarra sireebu sarbaan koo dhiigee erga na boossisee na dhiigsee booda ol na kaasee akka itti na fanniseeti barsiisaa yeroo sana akka itti kanuma wayyaa qabee ol na fanniseeti. Maaliif akka garafame isinitti himaa roobiin guyyaa afaan Amaaraatti mucaan kun afaan Oromootiin dhufee ndawuma amma afaan Oromoo mitanii ni jedhe afaan isa gadheetti nu arrabsan sana jedhe isaan dhufee na gaafate heeyyama naa kennee boruu fi na gaafate balleessaa kun na adabe garreebamee baadan bare akka galeen mana barumsaan naquun jedheen abbaa gooti abbaan koo baay'ee waan hin jaalladhuuf abbaa gooti naani maaliif hin naqu ani mana barumsaa hafeen beeku hin naquun jedhe naani maaliif hin naqu afaan Amaarinyaa dubbachuu didanii na reebanii ani immoo san beekuun dubbadhee bakka isaatiin gaafa baradhu malee inni isaan barachuun gaafa dhufu dhaqaan jedhe hin beeku ammani akka afaan Oromoo abaawoon hojjechaa jiru maaliif hin beeku maata waanuma mataa koo keessatti dhufe ishuma kanan itti faadiriin natti ori'eeti deemtaa kana idduutti obboleessi koo loltuu dargii irraa kan galeeru mana jira. Dhaga'e akkanani mana barumsaan kotte na fudhatee deemeeti jecha afaan waliin caaltu irrisarraan dhaqee manuma barumsaatti hundi keenya irraa dhaqe afaan waliin caalu barsiisaa sana rukutee loltuun dargii immoo akka barbaade nama gochuu danda'a. Anaan mana barumsaatti isuma sodaadhee mana barumsaatti deeme. Isa lammaffaa ishee bara 77 sana ani 78 mana barumsaa gale lakkoofsa Itoophiyaatti. Walloon beela'anii gara biyya keenyaatti dhufan. Jarri sun afaan Amaaraa haasa'u, afaan Oromoos beeku, Tigiriinyaas beeku jarri. Raayyaan itti fakkaatu amma yeroon taa'ee yaadu. Afaan Oromoos beeku, afaan Amaaraas beeku, Tigiriinyaas hin haasa'u. Garuu jarri sun irra guddaan isaan haasan Amaarinya.
Amma ijoolleen dareetti wajjin taa'ee baradhu Amaarinyaa kan wal bukkee teenyee baranna. Maal jedhee gaaffii tokkotu jira. የክፍል ስራ የእነ ማላተን ተቆከሳ ለመታጠቢያ የሚያገለግል የት ዳሽ የት ጀናን ማነገኘት መታጠቢያ ይቻን ሃኒ ሚላፋት ሊቀተማል ማን ከነ ያለ ማነገኘ ሞን እንጆል ባዲያቲ የሮሰነ ሱጴቲን ጦዬፋ ማልፋቱ ማለት ጀናን ጦዬ የቶን ደብሰች ማለት ጦዬ የቶን እንደገና ስራ ይናትላል ናብቲ ከና ቆይ ባይዘ በርሲሳንቱ ኦሮሞ Yanani, I want to question the gorilla then, 2 shades to send a tea or in. Wait, to send a more ye in this. Number get it. Unless some tea degradation at Sotomangraph. Sotoman Nagarafe? Davis has in Barina, by the way. Amma yona maalifin kana kaasise yeroo sana ishuun isa duuba jiru afaanicha barsiisuu otoo hin ta'in akka ati mirga sin qabne afaan sun jibbamaallee akka ta'e mana barumsaatti ijoolleen jeequmsa kaasise afaan kun rakkoo waan qabuuf malee akka kanatti waan rakkoo qabuuf malee wanti kun akka hin barsiisanidha. Yada kaasum gadwe outlier natural akajolle yaduti ala yada dankama nanjeru because outlier yota te namni yada kifana compatible intane sin dankama sinje garu ati yanni ke adda wan ta'ef inna ani yada kana adda kana kaase ijollen walti fufuna namni rakko qabay brother'in sun dhufeen urra dhaabsise garu waan anani kaasu barbaade maaliif insis afaan saani barsiisuu humnas amalas amantis wallalan sanis itti fayyadaman har'a oromootiin yoo laallu thanks to adda bilisummaa oromoo waaqayyo bara sana keessa isaan fideen qaqqabee afaan oromoo yeroo baran itti yeroo barannu har'a oromoo baay'een afaan oromoo seeraan hin katabulle nama barsiisu dhibee moo itti yaaduu dadhabee isa jedhu oromoon ufuma isaa ofaa gaafata. Maaliif kana asirratti kaasu kana jijjiiruuf maalan ejjennaa jennetii yeroo tokko ani maybe beekan beekuu dandeessaa biyya turte TV'n Oromiyaa inni amma OBN ta'e kun TV Oromiyaa jedhama ture. TV Oromiyaa irratti sagantaa tokko talent show kan jedhu design godhe. Talent show design yeroo goonu kaayyoon samaa inni qormaata tokko nu qoranii Addis Ababa University qormaata tokko nu qoree namoota PhD baratanis namoota mastersiif admishiniif galanii IELTS jedhu afaan Ingilizii. Projektii sanaaf birriin bahee birrii miliyoona 6 barattoota mastersii fi barattoota PhD galanii fi afaan Ingiliffaa irratti rakkoo qabu jedhameeti bajanni sun British Embassy tu ramadee Addis Ababa University akka administrator godhan. Nuyi already PhD barachaa jirra almost waggaa 2 akkas barreerra akka irra deebinee qoramnu nu godhani language competency jedhani. Yeroo sana keessa maalan baree waa'ee projektii birrii sana kabaya languagein sun waggaatti biyya sanarra biyya hiyyeetti sanarra 92 million pound generate godha by the way. Afaan English ama England Englishin biyya sana keessa jiraachuu namni beeku jira. Embassy mashee achi qabdise amiti amma namni biyya sana. Garuu afaan English irra afaan masaanii irra biyyatti hiyyeetti addunyaa irra jirtu sanarra 92 million waggaan generate godha. IELTS beekan hin beekta waan barataa afaanii taate. Achi teefiliin laale. Teefiliin jechaan aan Ingiliffaa kana teefilii asii biyya kanaatti ittiin barnoota maal jedhu waggaatti Ameerikaan 100 million generate irraa godha. Afaanichuma kanaan qoramee namni qorama. So maala yaadanii nama faana projektii wayitii wal agarree maaliif afaan Oromoo akka hardwareittis akka softwareittis ijoolleen innovative ta'an jiru
isaan kanatti fayyadamne maaliif waan goonu jedheen jalqabe. Inni kunis laayifii korraa ka'a. Garuu isa history yeroo biraaf dhiiseen gara isuma waan talent show hojjennee irratti. Talent show tokko sagantaa jalqaba. Talent show namni beeku sirbituu sirbanii daansii faa waan akkasii fidanii namoota agarsiisanitti beeka namni baay'ee. Ani garuu yeroon design godhu talent show namoota innovative ta'an waan haaraa kan kanaan dura hin turre yookiin kan kanaan dura ture sirreessanii bareechanii hawaasaaf akka dhiyeessuu danda'anitti. Kanaan kan inni akka yaadu na godhe anatu yeroon kutaa 5 jiru waa'ee eedsii dhaga'ee dhukkuba eedsii fi qoricha hojjechuuf jedhee bosona deemeen muka walitti coraa ture. Yeroo muka kana walitti coraa ture maqaa muka bosona keessa jiranii baay'ee isaanii hin beeku. Jechoota ofii koo beekuun inni itti fayyadama. Isa walitti asooseet godheen ijoolleen Oromoo har'a isaan waan uumtu waa kalaqxu kuni jechoota isheen fayyadamtu jechuun Oromoo ta'a. So afaan Oromoo karaa kana gurgurachuu dandeessi. Hardware software uumuu dandeessi. So Center of Excellence Oromoo uumna jennee Talent for Change organization jedhu tokko establish goone talent show sagantaa TV irratti dhiyeessine nama 40 yaada addaa qaban. Talent Oromoo Center of Excellence Oromoo uumna jennee birrii kadhachaa yeroo turretti odaa game show jedhanillee booda kana ijoollee walitti qabanii Adaamaattis eenyu maqaan ishee sun Gudarittis ijoollee akka kanatti barsiisuun yaada nuti yeroo sana yaallee birrii dhabnee dhiisne garuu isaan namoonni itti fufuu danda'aniiru. It would be the same or different. Garuu maaliif kana kaasee maal gochuu qabna? Akka Oromoo ani waa yaaleera. Kanarratti dhaaba jechaan jiru. Talent show yeroo design goone ijoolleen dhufan dhuguma immoo gurbaa tokko na yaadadha keessa. Israa'el Beellamaa jedhama. Gurbaan sun silkii fi saatelaayitii connect godhee car security system hojjetee patentii 34 qaba. Gurbaan sun. Patentii inni qabu kun hundumtu jechoonni inni itti fayyadame baay'eensa jechoota afaan Oromooti. Fakkeenyaaf shiboollee yoo akka itti dachaate kun akka kanaatti guduunfamti shiboon warri natural science ni caalaa beektu. Shiboon yeroo naannoftu coil jedhama miti. Coilii kana mucaan afaan Ingiliffaatiin hin beeku waan ta'eef afaan Oromootiin ishee hiiki. Isa akka itti shiboo mammaramu jecha. Maaliif isa beekurraa ka'e? So akka kanaatti ijoolleen Oromoo warra dandeetti addaa qaban warra jechaa jiran jiru. We have to appreciate them. Wal kabajuu ijoollee keenya jabeeffannee warra biyya jiran jabeessuu warra as jiran immoo waan gochuu danda'u itti godhame resoursiin asiis gara biyyaatti akka flow gochuun ni danda'ama jedheen amana. Kun garuu commitmentii barbaada. Haa ta'u ulfaadha gaaffii bu'uuraa tokkoon qabaa maaliif sila saba koo galaana koo alagaan nu doorsisa. Saba koo galaana koo kaane tokkummaani hanga yoom nu doorsifte dhuftee sabni bichuuni biyya keenya irratti hin gabroomnu jedhe sabni guddaane. Biyya keenya irratti hin gabroomnu jedhe sabni guddaane. Saba koo galaana koo kaane tokkummaani jibbinee irreeffamnu olee kudha tokkooni biyya koo.